gurguddanu humna sadarkaa raayyaa ittisa biyyaa akkamala sadarkaa biyyaatti ijaarrachuudhaanu takka sadarkaa tana teknooloojiidhaanu takka sadarkaa tana Itoophiyaan dhuftee hin beektu. Arra jaaramte jechuun ni danda'ama. Itoophiyaa jechuun arra jaaramte sadarkaa addunyaatti arra jaaramte. Sirriin dhugaan jirtu ishiitan taa'aa jenneetti haala kanangaa wal qabaa turre wal dhoorkaa turre alhamdulillahi rabbil alamin ijoolleen ummanni Oromoodhaa ummata arra bakka isaa beeke waan qabuu fi waan eeggatu waan karaa isaaf jiru arran tana waan isaaf dhaluu jiru beeku jechuudha. Tiifate jechuun injifannoo isaatis hedduun dhaggeeffate ummanni Oromoo. Thank you Oromoo. I love you wallahi ummata Oromoo isinin jaaladha. Hedduun isin jaaladha. Hedduun hubattan. Jaanjoo yaatus hedduu barattan. Hedduu hubattan. Dhugaa siyaasaallee arra qooda walii keessan. Jaba namaallee beekaa hayyuu namaallee arra dhugaa isaa bartan. Gadhee beekaa fakkaatu. Shufuroollee arra barattan. Namaas arra hattuullee arra adda barattan jechuudha. Thank you. Baga nu hubattan, baga nu dhaggeeffattan, baga dandamattan jechuun barbaada. Baran Oromoodhaan hin baana bara. Baga dandamattan. Biyya tanallee baga dandamtan. Baga eewaltan jechuun barbaada bara. Biyya teessani isintutti abbaadha. Eenyu silaa? Bar biyya sabaa sablammoota Itoophiyaan biyya sabaa sablammoota hoggaa jiran Oromiyaa baanan. Oromiyaa jechuutu Itoophiyaa jechuu. Na yaadatta waan isin jechaa be. Itoophiyaa jechuun Oromiyaa jechuu. Oromiyaa jechuun Itoophiyaa jechuu. Hin barbaadin waan biraatiin isin jechaa ture jechuu. Itoophiyaa jechuun yoggaaniif define godhan. Waan Itoophiyaan fakkaatu biyya sabaa sablammoota jechuudha miti. Ummata wal fakkaatu ummata biyya sabaa sablammoota jechuu. Hin jirtu bakka biraa biyyi sabaa sablammoota jedhan Oromiyaa qofa. Hubadhu. Biyyi sabaa sablammoota hunda walitti qabatte if keessaa qabdu sabaa sablammoota 84 Itoophiyaan qabdu ta walitti qabatte naannoo Oromiyaa qofa. Naannoo Oromiyaa qofa. Lakkoofsaan lakkaawama ta'a Oromoon naannoo biraa keessa jiraattu. Naannoo Tigraayis haa ta'u. Naannoo Amaaraa hoggaan Sinju Gondarii fi Goojjaam walloon biyya Oromooti booyi. Naannoo Amaaraa jettanii walloo Amaaraa fi kanninaadha. Walloon biyya Oromooti. Gondarii fi Goojjaamitti Oromoon jiraatu. Yoo durii qubsumaan achitti rabbi uumee ifumaafuu Amaarawee taate malee Amaaratti ibbeeku yoo taate malee kan arra Oromummatti ibbeeku ka Gondarii fi Goojjaam keessa qubatu. Tigraay Maqalee keessa Oromummaan saa beekamu hachi biizinesa qabu naggada qabu. Ummanni Tigraay Oromiyaa keessatti abbootiin qabeenya daldala miliyana warri qabeenya qabu. Akkana Amaarri kana miliyan. Somaaleen sabaa sablammoonni biraa akkana Oromiyaa keessa. Kanaaf Oromiyaan biyya sabaa sablammoota Itoophiyaa jechuun isiidha jenna jechuudha. Oromoon amma godee qubattu. Fakkeenyaaf naannoo Somaaleetti godee qubattu. Tarabbiin achumatti uume taatu malee Oromoon arra Oromummaa isaa beeku kachi daldalatee qubatee dalagatu hin jiru. Jijjiga biyya Oromiyaadhaati. Jijjiga Oromiyaadha. Naannoo Somaalee jettee yaamuu feeta Oromiyaadha. Nu keessa qubatan. Numa wajji jiraatan. Wajji jiraachuuf illee teenya jechuudha. Wajji jiraachuuf illee teenya jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa jechuun Itoophiyaa taate jechuudha. Oromiyaan biyya sabaa sablammootaa taate jechuudha. Kunis sin dhibinii guddina keetii fi jabeenya keetii fi namooma keetii fi Oromoon baana barsaba Oromootiin baana. Kanumaafuu Oromoo waan dhabeen qabu warra hojii gaarii dalagariin galatooma jechuun barbaada. Ijoollee arran tana Oromoo biyya bulchaa jirtu warra hojii gaarii dalagariinis humna raayyaa ittisa biyyaatiinis galatooma jechuun barbaannaa jechuudha. Galataatu isaanii malee yoo galanni namaa xiqqaan kun waa godheef rabbummaan gartee fayyaa maatii isaanii keessa jiruu isaanii keessatti barakaa rabbi godheef fayyaa rabbi isaanii jiraachisu jennee yoo eebbifne qofa jechuudha. Dhugaa isaanii beekuun barbaachisaadha. Kanaatu galata. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaataanu qiyya akkam abba. Baga jiraatti.
welcome. Dhugaa isaanii beekuun haqa isaanii beekuun gayaadha galataaf gayaadha namoomaaf gayaadha dhugaa ummata kanaa beekaa isiniin jechuun jirraa bannuti dhugaa haqa ijoollee Oromoo Arabiyya bulchitu tana beekuu qaban sabni ummanni Itoophiyaatu beekuu qabaa jenna jechuudha. Barnama wanni dadhabe akkuma walii galaattu iqirtaa fiqiriin nama dadhabe. Inni dammar hayi. Abo haidamnu, abo jalalan ha wajijirannu, abo wanta khaleel yakkota khaleesa dhiifama isinii goone dhiifama walii haa goonu. Arrabooda biyya tana waliin haa jaarru, biyya tana waliin haa guddifnu. Namajuu abadan Oromoon biyya tana bulchitu yani irra qaabsoo eegalan garee shurfuroo darsa ergamtulle baandota nu keessaa fudhatanii Oromoo irra bobbaasan jechuudha. Ummata Oromoodhaa waliin cabsuuf jecha Oromoo waliin cabsuuf jecha kun kaayifame TPLF jechuudha kaayoo TPLF kaayoo diinota gaafa Afrikaati. Itoophiyaa Oromoon bulchuun isaan hundaaf naasa jechuudha dhukkuba jechuudha. Kanaafuu jabeenyaan murannoodhaan kutannoodhaan ciminsaan mul'atan jijjiirama kaleessa finne. Gedi buusanii hojiirra oolchanii akka biitti hindi gamne godhuun namooma si gaafata gootummaa si gaafata jeenummaa si gaafata. Dhiira akkasitti jijjiirama maqaa Oromootiin dhufe akka biitti hindi gamnetti jijjiirama san seef godhee eewalee biyya tana diigamarraa hambise. Odoo diinaa firaan itti duulamuu siin jenne ati maa bakka tana namni Oromoodhaa beekuu dadhabde arkuu dadhabde galata wallaalte dhugaa wallaalte haqa wallaalte yookaan maleef wallaalte yookaan cubbuuf wallaalte yookaan ergama diinaatiif wallaalte kanuma wanni biraa takka hin jirtu. Alhamdulillahi rabbil aalamiin jenna. Duubat eegaan hangana galata rabbii je'e waa'ee olaantummaa seeraa tanii kaabatti fudhatamaa godhamaa jirtu mootummaan fudhachaa jirtu nama gammachiisa. Thank you. Thank you. Humna raayyaa ittisa biyyaa yeenya jegna makalaakaa saraakutaachin tarkaanfiin isaan fudhachaa jiran tarkaanfii yeroo gabaabaa keessa waa hunda xumura godhu jechuudha. Diinota hunda xumura godhu jechuudha. Harka kannaa akka galaanaa yaa'anii halkanii guyyaa hiikkachaa jiran anis atis walumaan arkaa jirra. TPLF ammoo kama heeran gaafatamu jiraatu akka taate mootummaan Itoophiyaa amman beekuu qabdi jechuudha. Beeksisuun barbaachisaadha. Sadarkaa dippiloomaasii addunyaatti illee garsiisuun barbaachisaadha. Yakkamaan Itoophiyaa shoorar keessa number 1 in TPLF jechuudha. Kan Itoophiyaa irratti yakka diigmaya dalage ummata Tigraay genocide irratti gaggeessaa jiru TPLF itself jechuudha. Kun seeraaf dhiyaachuu qabaa jechuudha. Kan beeleysaa jirus isiidha jechuudha. Waan kana mootummaan Itoophiyaa karaa dippiloomaasii addunyaatiin beeksisuun barbaachisaa jechuudha. Wanni arran tana beela ummata Tigraay jennee wayi waannu nagas mana natti mul'atu. Danda'u ummanni Tigraay gara ummata Itoophiyaa baqachuudha. Dhagayi ummanni Tigraay dhaamsa ergaaf ummanni Tigraay miidhama jiru kana ilmaan isaanii ta'e isaan miidha. Gara ummata Itoophiyaa daangaa Itoophiyaa qaxxaamuranii ceehuun dirqama ummata Tigraay bakka beelawanii fi bakka miidhamanitti gara ummata Itoophiyaadhaa seenuun barbaachisaadha jechuudha. Gargaarsi tokkollee dhaquuf hin danda'u sababaa garee isaaniitu saamaa ture hanga har'aatti saamaa jira. TPLF saamaa jira. Kaanii firraa dhaabuu danda'u qaban ummanni Tigraay akka ummata Tigraay kaanii TPLF firraa dhaabuu danda'u qaban ta'uu baatu yoo dadhaban jalaa baqachuudha gara Itoophiyaadhaa naannoo isaanitti aantutti wala keessa biyyaatti as baqachuudha jala ummanni Tigraay. Walaman kanaan furmaata danda'an kaanii firraa buusu dadhaban jalaa baqachuudhaan furmaata barbaadu ummanni Tigraay. Jeetiin hagana dhaamsaa dabarsuu barbaada. Lola gara kaabaatiin ni dhufa ja'amee yaadamaa jiru. Ani yeroo dheeraadha isin himaatiin ture.
لولما خركاباتين الله شعبيان دفته إثيوبيان إيسا سنتي وي مصري وجه دفته وي سوداني وجه دفته وي جني سوماليا وجه دفته وي جبوتي وجه دفته إثيوبيا واتها فنتيسو إيسا سنتنغا قد خمسنتنغا ورجة شابه أنا رتو إيغان دبت خنندنو إثيوبيان قاتا already كلين سرت إنجفت فشل سيفتي جرت إثيوبيا وهوندا إسن إنجاتين تريجو ندقيسا يا نما سياسة هردو خدوبين سياسة بيتي تناتي كل تاتو واتي غياتي ميتي كشو خيسا واخو بچو دندو يو جراتن إثيوبيان قاتا خنا هوندا كلين سر فشل سيتي لولا كابا لولي خانوما تي بي اللي في الرامايي دا إسن إنجنيجو دن لولي خيسو إثيوبياتس خانوما تي بي اللي في موتوما جدوتي برا سدي دورة تهاني سنتو تي بي اللي في الرابو دا هدو يسيقو بننسا صوتو ناس سنتيما كانوا ما بو نمنا دبين ديموس يسيد لا دبلوماسي دلائنا يتي مصر إن سودان إن جبوتي إن صوماليا غريون يجبان يسين نقولين إنجرتو كان هم دفشل سيد إثيوبيان حسن شيخ كانت تركة خنسيفتي عمر جيلي أكنا هركة خنسيفتي الله هندا تايسي وجين شرجة تاجرتو مصري في إيجيبتي لا في إرتراد تناس درو إنجفتن قويا هيدا لغا أباي بودا نأمني أتشيش أبتي هنكرون ورا مصري ورا إيجيبتي أتشيش أبتي غافة إثيوبيا لغا مرمر هيدا تيت أمورتي راباتي إي بفتي هنكرو في إفتولما ورا مصري أتشيش أبتي هيجو قاف إسي ورانا فوني صوماليا خيسا خنو حسن شيخ إدو تكا خني في أچين قبسيسا يتي إثيوبيان دورد أبتت أوركته جبسيتي جيكي واي مصري داتيس سيفنگلو سياسانتي إيسا سنتن برنماو بكاتي سنتو سيغافتني بر إيسا سنتا سيغافتني بر طيارة جلا فارا فيا چانتو رسا بيجي هيليكوبتر جلا رفا بقى چوداف ديسوداف مسرام مراتون تكفان مراتون مالي مكان سيدا باندان دنجتا ككست هاسوان توري شعبيانيس قاتا انجي فهمت اسنتيني مجرى نعمني لولي تهنجرو إثيوبيان هندي سي دروك اللي انسرت انجي فهمت وبدو سياسة يو سياسان سيف قلوتي سياسان أولولاميتي دبيميتي سنيف قلي حقا قباتشو لغا قباتشو حقا قبانان لغا قبانان أبا فرين انجفت أكسيتي أرانتنا جولين أرومو بيجبولتون لغا قبدي حقا أن أبا فرين انجفت تيسين جنة إرترانيس شافتي جرتي نعماني خفتي جرتي واتكل إثيوبيا دولو ديسي يا نفسي يا لبو خيسي جرتي تنوبد هنجان جاوين يا ورا سياسة أورومو منقدو تيني تكفا تكرمان في راتت دماتون هنجان جاوين ورقا ما غرين جوهر تنفان وان تبديك أبدي ويف جان جويتي بولولك أبدي واسامو فيتي سامي چاسري تبدي آنغو فيتي آنغوز إفماف odoo naamusa adaba qabaattee bar disipiliina naamusaan deemte wanni hundi lafa teessi isin geessi isin hin jenne bar aboo duniyaa feeti horii feeta si gaya horiinis si gaya aangoo barbaadda sadarkaa guutuu addunyaatti illee aangoonis si geessi aboo naamusaan adabaan deem namni ati haadatti dhooytee lafarra shorroysitu hin jiru aboo naamusaan afaan kee tasgabbaa akkas jennee dadhabne oromoonis dhugaa qabaa haqa qabaa dhugaa oromoo tan ati qoftiin beektu hin jirtu lafarra dhugaan oromoo tan ati qoftiin beektu tan ati qoftiin gartu hin jirtu nutis ni beena kan nuti baraaruu barbaannu ummata oromooti malee personal nama dhuunfaa nama ta'e miti oromoo fi oromiyaan walaman sin jechuu jirra jechuudha kana waggaa torban irraa kanama isinitti himuu jirra shakkii takka malee shakkii takkaa fi without no doubt shakkii takka malee sitti himaan baanee boo jecha murti guutuu haguyya tokko ol gadji'ee raafame agartee ati waan murti guutuu yu taraafamtu takka agartee ati dhaabbannoon kutannoon ajjannoon if dura malee if cinaa bitaa mirgin jiru jechuudha ziq
oromummaan akkana nu barbaachifte. Kanumaafu Oromoota kiyya kabajamtoota qaalii warri sodaa qabdan lola kaabaa dhiirootii fi leftuni achiin Eertiraadhaa wajjin Masrii Ijiptii wajjin dhiiroo balaan lolaa takka ni dhufti ja'amee sodaan ni jirti. Na amani sodaan sun humaa qaata qilleensa irra dhumattee jirti tanan sodaatiin naasitti hima. Namu abbaa yaa nabsee yaa lubbuudha jiraatan. Arrabooda karaa kamiin dippiloomaasumaan Itoophiyaa uummata nafirraa hin dandeemtu Itoophiyaan gaduma dhiifne karaa nageenyatti hirkannuu fi dippiloomaasii walii wajjin Itoophiyaa hojii jiraachuu irratti akkamii hojjannan Masriifis yaa nafse yaa lubbu Isaayyaasiifis yaa lubbu yaa nafse tana laal akka gaarii galli qircaa yeroo lolli dhufee Itoophiyaan kaatee Masrii wajjin Itoophiyaan moonyiidhaa miti bar ijoolleen Oromoo arra biyyatu jirtu tun bar biyya jaaraa jirti bar ati siin galu dippiloomaasii addunyaa hangam takka deeffatteen siin jechuun jira barati dippiloomaasuma addunyaa guutuu hagam takkatti harka qabatte laalteen agartu ati waggaan torban kun waggaa qabsooti ijoollee tanaaf kompileen godhuu hin dandeessuu carraan arganne ibiddatti barte amaarri mootummaa arraa kompileen godhuu hin danda'u TPLF kompileen godhuun dandeessu Oromoon kompileen godhuun dandeessu ijoollee nagaya dhoorkitanii ibiddatti bantanii waraanatti bobbaaftanii aalama guutuurra bobbaaftan maal akka isinii ta'an barbaadan lubbummaa jiraatanidha maa biitii Itoophiyaa jaantuun eewalamtiidha maa injifannoon sabni Oromoo kaleessa biyya tana keessa fide maa eewalamtiidha maa Oromoon bakka kaleessaa gaditti deebuu dhabdeedha yoo tana ala akka gaarii jiranii fayyada galatooma ulfaadha waan nuti abbootiin teessan isinirraa barbaannu dalagaa jirtan jenneeni bonuti utubaa sibiilaa guunee gad isin dhaabne jenneeni maasha Allah jennaan fayyada itti fufa jabaadhaa olantummaa seeraa tan naannoo kamittuu fudhatamuu qabdu itti fufaa jenna jechuun nuti keessumattuu hattuun naannoo keessattuu naannoo garagaraatti miidhaa ummata Oromoorraan biyya abbaa qabdu biyya seera qabdu namni bulchaa jiru Oromoon bulchaa jiru keessatti haga arraatti Oromoon araraafamuun naannoo maqaa daangaatiin aboo arrallee dhahuunoo cina hassanii namni du'aa jira minoo namni du'aa jira harargee baatti baalee namni du'aa jira baleesoo imeedhaa namni du'aa jira booranarraa aboo gammoojjii booranaa keessatti arra namni Oromoo sababa walloo namni du'aa jira obboleesoo sababa lafa bal'ifannaadhaatiif sirni kaleessaa ummata Oromootii fi sabaa sablammoota ollaa walitti naqee Oromiyaa ciree ummata Oromoo ciree nama jala galchee arra lafa santiifanna jaaniiti ummata Oromoo halkanii guyyaa ajjeesaa jiran ooyiruu isaa irratti sa'asaa loonii gaala isaa jalatti Oromoo ajjeesaa jiran kun egaa haga yoomitti fufa dhaabbachuu qaba jechuudha wanni olaantummaan seeraa dhoorkuu qabu keessa takka tana taafte jechuudha sabni tokko ummanni tokko ummata tokko irra duulee ummata tokko jiraataa lafa tanarra rabbiin isa uume sababuma lafa bal'ifannaadhaatiif jecha duulli ummanni tokko Somaaleen arra Oromoo roggootu yakka jechu yakka guddaa yakka olaanaa jechu khuni dhaabbachuu qaba sirna sadarkaa mootummaa federaalarra seerri kun bahee dhaabbachuu qaba ummata naannoo kamii tokkollee sabni tokko dhufee tokko miidhuun dhaabbachuu qaba jechu kana olaantummaan seeraa tokko kanarraa tokko akkuma waa'ee naannoo Tigraay irratti olaantummaa seeraatiin tarkaanfiin cimaan fudhatamaa jiru naannoo Amaaraa irratti naannoo Oromiyaa lixaa irratti tarkaanfiin olaantummaan seeraa cimaan fudhatamaa jirutti akkuma isiniin jechaa ol yeroo hundaa'u nama tokko hadhuunfaarraa olaantummaan seeraa asirraa eegala nama dhuunfaarraa eegalee yakkamaan seeraaf dhiyaatee seeraan gaafatamu gareen seeraaf dhiyaatee seeraan gaafatamu gareen ummata sabaa sablammoota ummata biyya tanarratti yakkan taane dalaytu ka mootummaa keessaatiis ta'e laal ka mootummaa keessa amma adeeminsa abdiileen ummata Oromoo irra dalagaa ture arra Mustafeetti tufame jechuudha liyu poolisii naannoo Somaaleetitu ummata Oromoo daangaa hundaan hanga bordoddeetti kunu asin gara oliitiinis jechuudha
gara kaaba dhihaatiinis bordoddeeti hagami eesootti oromoon du'aa jira jechuudha. Karumatti qayyuma isaarratti sa'uma isaa jalatti ooyiruu isaa keessatti du'aa jira. Inni kun maaliif dhaabbachuun hin danda'amne gaafii jechuun hundaafuu gaafii ta'a jechuudha.